Akkam jirtan? Akkuma margaa jirtan kun lammii Itoophiyaati. Mana hidhaa Saudi Arabiyaatti argama. Haalli nu keessa jiru haala ulfaataadha. Erga mana hidhaatti darbatamne waggaa tokko biyya 8 as keessa jirra. Hanga irraatti falan arganne. Nyaata gahaan argannu, uffata hin qabnu, uffata takkatti gaafa hidhaadhaan seennu nurraa dhumte akkuma margaa jirtan kana waan uffannu dhabnee kunoo miika qoshashaa itti haran kana qaama keenya sattaranne. As dhiyeenya kanatti amma nama nu biraa baasan keessaa namni 8 du'eetiin jira jechuudha. Maaloo nu birmadhaa irra deemines dubbannee turree hamma ammaatti furmaatan arganne nutti ilaalinaa dhimmi nuti keessa jiru.